hawii manaa baasee jira ofii kiyyaa itti ol gale waan rabbiin na godhuun beeku waan rabbiin Sumayyaan anaaf hawii eenyu ati Sumayyaadha moo hawiitu sitti aana badaa biyyaan baatirra badaa ofii wayyaa bar badaa biyya ofii wayyaa waan fedhillee ta'u anaaf Sumayyaan hawii manaa baafne macarrasharraa Sumayyaan anaan itti ol gala jette rabaakesh ergisiin itti ol gala jette gaafa duramaa sodaatte jalaa baatare si jammar hawiin hin baane kijiba hawiin hin baane Rozaan hin soodi ani mana kiyya fudhatuuf uffata dhufe gaafa inni si osisen si habibti mana utaalte baate miti dhalaaleen takka takka moo jala deemtani gobas baga baafte eenyuun ajjeefteetiniin eenyuun ol kaafta mana jedhina si jammar mani wallahi wanna addunyaa tanarraa mana nu qabnu jiru mana sakandii takkatti sakandii muraasa keessatti keessa darbinu Rozaan immoo jireenu mana mamaa baxaabbaxuu deemta waa'ee hawii maan si guba waa'ee hawii maan bultii qabattee maan si guba erga ati wallaalte akka isiin siin jette hawii erga ati wallaalte Rozaa erga ati wallaalte akka hawiin siin jette san ati maaliif jireenya hawii keessa galta kamtu hiriyaa hanga feetiyoo sii taate bar isii tana si bita isii tana si fala isii tana tu si leeffalfalata waa hundaafu isii tana tu siif ta'a wallahi lezi hinduuta malee waan feete taata malee Sumayyaan itti osseeni gabbayitaa isiin jettu sillee akkuma yoo hawii darbite sillee morma qabdee akkatti si darbiti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan samoon addaan bannee jira odeessuu maal jechuu biizii wantoota garagaraa hin jiraa miti biizii taanee jira alhamdulillah walitti dachaanee jira haala biyya keessaa waa'ee biizii nama godha alhamdulillah kanaafuu yaada viidiyoo nani qabadhe isinii nufe akkuma beekamu Rozaan samoona kana waliin dhaa jirti jechuudha waan isheen jettu hedduu takka ulfaataadha hawii mana baasee ana Roza Sumayyaan dhumarraan maal rakkatetti si galchite isillee akkasumatti baafti jechuudha hawiin maal bineensa wayiiti hawiin bari yoo fedhii isii taate malee seerriyyuu hin da'uun jechuudha seerriyyuu sirra hawii deeggara niitii isaa akka taate beekamaadha mana isaa keessa jiraatti ollaatu beeka firaatu beeka miidiyaa hundatu beeka ati mootuyyuu akka Sayidoo deemtee deddeebitee ulattu bichaa si beekan kun normaalidha akka intalli jetti jedhamsan maalti beekanii ati Sayidoo deddeebitee suuftee ulatu malee akka haadha warraa isaan ta'in hin beekan tokkoffaa maaliin yoo jette gaafa duraa ofii dheettee manaa baate okay ati Sumayyaadhaaf Sumayyaan si mana keenya hin hawwita malee Rozaa jechuudha dhugaa rabbii isiniin jedha hin hawwita malee bakka hawwii eenyumtuun bu'u yoo Sumayyaa taate malee ati hin buutu maaliifi carraan kee darbee jira ka wanni dura tare bishaan tokko yoo lafatti gannaa ite ol deebisuu hin dandeetta hin dandeettu si hagalu ati amma Sayidoodhaaf akkasi jechuu akkuma jette san deddeebitee hin ulatta hi suuraa isaan argita Sayidoo aga tokko mana isaa deddeebitee suufu bakka hafuura xiqqoo hafuurri isaa yoo sirra bahee argitee hin deebite jechuudha arabilaa aleeki Rozaa sin dabbaru isilleen bar nama jireenya bultii ijaaratu fakkeenyaaf hawiin nama bultii ijaarate bultii isaa maaliif akka keetii baxaabbatu barbaada hedduu garaana nyaata yeroo kana baay'ee garaana nyaatti Rozaan dhugaa dubbachuuf maaliif namni gaa'ilummaa kana bultii ijaaru kan hedduu hawa wallahi hedduu hawa garuu Rozaan baay'ee hawwiti carraa bareedaa isii dhufu bakka baay'ee hawwiti carraa bareedaa isii dhufu immoo ofii dabarsite immoo deebitee hawwiti hedduu hawwiti wallahi isinin agartan malee bultii ijaaru namni hin hawwin jiru isin caala dabarfattee hawwiti baay'ee hawwiti garuu rabbiin akka ofii taasise malee akka namni taasise namaan ta'u yoo ebaluun sodaatte yoo maatii sodaatte yoo hiriyaa sodaatte jireenya ijaaratu hin dandeettu siti ulfaata jireenya akkuma argite yoo bakka waan tokko ceeman otoo onneen keen jaalatii morka namaa gaafisisee itti seente immoo jireenyi sun dhaabbataan ta'u diiggaa ta'a Rozaa nama hedduu takka hawwiti hamilee irraa mul'ata keessattuu erga hawiin bultii dhaabbatte gaafa ayyuun dubbanne gaafa bakka hedduu takka amma maaliif bakka seenuuti garuu akkanatti fakkaatuti mana namaa deemu mana namaa keessa seenanii lallaaqurra miidiyaas odoo ta'u akkuma miidiyaatitti piraankii garagaras odoo ta'u ifam odoo ta'uyyuummoo maalis fakkaate obboloota koo waa tokko bichaan naa hubadha isheen garuu hedduu takka baay'ee ulfaattee jirti
ana kachilaalutti Rozan miskiinummaan isii bakka garamitti akka isii deemsisaa jiru bakka anjuraa miti garamitti akka deemaa jirtu bakka makka deemaa jirtu bakka baay'ee ulfaataa jira like amma shamaran takkarra dhiira qaqqabuun hin barbaachisu video isiin hojjettee yaasuu irratti video isiin Mustafaa hojjettee irratti prank minamina haa ta'u garuu isin hin beeytan ijoolleen tokko waan jettan hin beeytan jechuudha namoonni waa hedduu sitti fudhataa waa hedduu siin jedha Roza hawwite rabbi riskii si yaabanuuf garuu baay'ee gara nama nyaati tokko jireenya ilma namaa keessaa bahudha jireenya Saayidootiif intala tana keessaa bahuu qabdi takki qoosaaf jetti yookaan immoo waan kun dhugaa ta'uuf jetti deebi'ee immoo sadafaa seenaa dandeetti baay'ee gara nama nyaata hedduu gara nama nyaata namni gaafa guutuu isaatitti jiru gaafa qabeenya harkaa qabu jechi sittin beeksisu gochi sittin beeksisu maaliifre waa hundumaatti fakkaatu asli maal jedhee ture dubartii takkaan asli waan guddaa tokko jedheenii ture jecha san bichaan yaadadhu malee waan akkasiisan jechuudha amma haaliin isii jechuudha maaliifi video dhiyoo argitan kan Mustafaa irratti video sisan prank hojjette akka hojjetteen beeku garuu wal fuunaa minaaminette like dhalaa yeroo amma akkas nama qaqqabuun akkas bakka hin barbaachisu wantoonni akkasii maaliifi ani waan kana maaliif akka jedhu hubadha namni jireenya boruutiif si barbaadu kasi jaallatee jiru hedduutu jira beekaa miidiyaa kanarratti kasi jaallatu hedduutu jira garuu gaafa ati dhiiruma hunda akkas gootu gaafuma dhiiruma hunda qaqqabdu gaafuma dhiira hunda yaani injira miti drama fitoo hojjete pranki fitoo hojjete dhiira si jammar qaqqabuun hin barbaachisu video tokko hojjedheen ture turtuu keessoo yaadatan hedduu takka qaanaya ture video san irratti gaafa bakka akkamitti akka nu buunee hojjenne yoo yaadatan ta'e maaliifi jechi namaa ta'us baatus jechi namaa sun sis bakka sitti dhagamu baatus garuu keessatti waa hedduu dhaalallata gisee ammaan agartan miidiyaa ammaa biizinasas waan fedhis ta'u haa ta'u garuu mootu Rozan akkas hojjetu hin qabdu biizinasa isii hedduu natti tola hojiin isii akkaataan isii garuu haalli jireenya bultii keessa akka seenu otoo deebite howaa'ee hawwii keessa otoo dhiifte howaa'ee hawwii bakka jireenya isii otoo uffatte hoo baay'ee nama gammachiisa jireenya ufii otoo bakka tasgabbooftee YouTube isii dalagichaa fataa jettee jiraatti sila bakka maaliif hin barbaachisu wanni akkasii namaaf maal jechuun bakka ani bakka Rozan hedduu takka bakka injiraa miti akkanumatti jechuudha hedduu takka bakka waa'een isin haasoftu waa'ee jaalala Sumayyaa malee waa'ee jaalala Hawii akka hin qabne jibbinsa Hawii malee waa'ee jaalala Sumayyaa jibbinsa Hawii hedduu takka qabdi garuu yoo itti useentee irraa nyaattee dhugdusa maal jetti hamma Hawii isin jibbitu Saayidoon Hawiidhaaf maaliif bakka qaba moo hin qabu si jammal dhugaan isaaniin jedha Hawiin mana hin baane Hawiin mana ishii keessa jirti Hawiin Saayidoo gaafatee jirti waan Saayidoon biyya deemuuf dhimma mucaasanii gaafachaa jirti otoo Hawiin asiin dhiirsa isii wajjin jirtu asiin Rozan ani manaa baasee ufi kiyyaa mana kiyya keessa jira maaliif jette maaliif barbaachise hin barbaachisu Roza sirraa hin bareedullee wallahi hin bareedu akkasuma jechuun Hawii baaftee eenyu galchite Sumayyaa galchita Sumayyaa Hawii baaftee Sumayyaa galchite Sumayyaa si mana sanitti sina dhiifte jettee maa kijibta mana sanitti normaal yoo si dhiisan mana sanitti yoo si dhiifte ati jechuu Hawii mana sanitti Hawiif ati Sumayyaa bakka video kamu isin nama video isin akkas ta'a Sumayyaa bira dhaqaa laala minaaminatti miti sila eenyu deeggarta